Duula filannoo prezidaantummaa erga addaan kutanii gara ji'a 3 booda tokkummaa mootummootaatti Ambaasadarri Yunaayitid Isteetis duraanii Niikii Heelii baatii sadaasa keessa prezidaantii duraanii Donaald Traampiif sagalee akka kennan beeksisaniiru. Baayiden balaa guddaa ta'e. Kanaafan Traampiif sagalee kennaa isa filadha. Garuu deggertoonni Heelii hooggansa ishee hordofuun dirqama miti. Qorannaan bitootessa bara 2024 kolleejii Emerson jedhamuun gaggeesse akka agarsiisutti filattoonni Heelii carraan Traamp caalaa prezidaant Joo Baayiden filanna jedhan dachaa ta'eera jechuun ni danda'ama. Qorannoon ba'e kabiroon yoo xiqqaate walakkaan filattoonni Heelii Tiraampiin hin filatan jedha. Deggertoota Heelii keessaa tokkoo fi maqaan abbaa isaanii ibsamuu kan hin barbaanne Chris waan yaadaa jiran ennaa ibsan. Niikiin dorgommii kana keessa turuudha sagalee gahaa akka hin arganne dhaga'uun na gaddisiiseera. Haa ta'u malee ani deeggartuu Tiraampii miti. Waa'een paartii Ripaablikaanii baay'ee na yaaddeessa. Deggeraa Heelii ka ta'an Jaan Salkiwiskii akka jedhanitti. Dhugaa dubbachuudhaaf filannoo Tiraampiif Baayiden irratti namni hojiirra ooluu danda'a jedhee fudhadhu hin jiru. Dhugaa kooti bara dhufu White House keessatti isaan keessaa tokkollee arguu hin barbaadu. Jennifer Meeser deggertuu Heelii turan. Beektaa garuu ani lamaan isaanittuu hin gammadu. Akkas yeroon jedhu immoo Tiraampumman deeggara. Ammas taanaan akkasuma gochuun kiyya hin oolu. Tiraamp filattoota koo hawachuu qabaa jedhu Heeliin. Tiraamp namoota miliyoonaan lakkaawwaman warra sagalee naaf kennan bira ga'uuf na deeggaruun itti fufuun isaa ogummaa. Akkasumas immoo isa wajjin qofa ta'uuf akka jiranitti tilmaamuun hin danda'amu. Deggertoonni Heelii filannoo prezidaantummaa kan gara hin yaadaminitti geessuuf dandeettii qabu. Filannoo duraa kan kutaa Pensilveeniyaa keessatti baatii bitootessa darbe gaggeeffameen Heeliin torban muraasa dura dorgommii kana adda kutanis dureeyyiin itti baay'atan kan handaara magaalaa keessaa Ripaablikaanota 4 keessaa harka tokko argataniiru. Xiinxalli filannoo prezidaantii bara 2020 akka agarsiisutti filattoota handaara magaalaa jiraatan waliin madaaliin jiru gara Baayideniin fayyaduutti galagaleera. Heeliin Arizoonaa, Joorjiyaa, Michigaan, Noorz Karolaayinaa, Nevaadaa fi Wiskaansan kutaalee sagaleen eenyuuf akka kenname hin murteessine keessatti lakkoofsa guddaa argatan. Daantee Skaalaa Yuunivarsiitii Niw Haamshaayir keessatti Piroofeesara saayinsii siyaasaati. Filattoota Ripaablikaanotaa sadarkaa olaanaa qaban, baratan, qabeenyaa gaarii qaban hedduun gara Niikii Heeliitti akka goran argitaniittu. Kunis namoota walaba ta'an sana keessaa tokkos kan hammate natti fakkaata. Filannoo waliigalaa irratti isaan keessaa tokko filattoota murteessatiin jiran ta'uu isaanii arguu danda'eera. Akkamitti filattoota Heelii gara dunkaanaatti deebiftu jechuudhaan gaaffii oduu gabaasaan tokko dhiyeesseef Tiraamp akkas jedhan. Isheen ni maraatte nama baay'ee aartudha. Duula na filadhaa Baayiden beeksisa akkanaatiin deggertoota Heelii dammaqinaan hordofaa jira. Kunis Tiraamp Heeliin kan inni ambaasaadara tokkummaa mootummootaa gochuun muude agarsiisudha. Qaama tarsiimoo bal'aa Baayiden Ripaablikaanota farra Tiraamp ta'an itti hawwatus ta'eera. Yuunivarsiitii Virjiiniyaa keessatti Piroofeesara saayinsii siyaasaa akka ta'an Laarii Sabaato akka jedhanitti. So far, Trump's problem is going to be consolidating the Haley vote. Agammaatti rakkoon Tiraamp sagalee namoota Heeliif kennanii ofiif cimsachuuf deemuudha. Sagalee Ripaablikaanotaa jechuu feetu ta'an beeku garuu sagalee Heelii harka caalu argachuu qaba. Duula filannoo Tiraamp irratti filattoota filannoo duraa kan paartii Ripaablikaanotaa irratti Heelii filatan hawwachuuf sochiin uummataa itti fufiinsa qabu hin jiru. Dorgommii cimaa keessatti deggertoonni akkasii guyyaa filannoo sanatti jijjiirama fiduu danda'u ta'a.